dhagahi fadhu guri gurraa fudhadhu isa kana immoo deeggarsi gargaaraatis godhamaa ture jira mootummaanis kallattii xiyyeeffannaa guddaa kenne dhimma deeggarsaa kana dhaabbata gargaaraa dhufee akka deeggaru godhaa jira isaan amma dandamachaa jirra san qofaa miti hawaasnis wal keessa jira waan ta'eef hawaasni wal keessa jira hawaasni keenya aadaa fi duudhaa isaatti deebi'ee wal gargaaree wal cinaa dhaabbatee walitti akkataatti deemuu danda'u sochiin illeen uumaa turreen uummannis ofiisaatii wal gargaaraa jira dhaabbanni gargaaraatis dhufee nu gargaaraa jira inni kun ammoo uummanni keenya akka Oromootti Oromummaa isaa isa ganamaatti deebi'ee aadaa fi duudhaa amantii qabnee jirrus uummata wal cinaa dhaabbatee wal deeggaree osoo nuti jirru akkamiin namni beelaa osoo nuti namni jirru horiin tokko akkamiin du'a jee wal cinaa dhaabbachaa jira waan ta'eef inni kun hojii boonsaadha hojii rabbi biratti illee iddoo guddaa qabu hojii nama biratti illee sammuu namaa gammachuu namaa kan waan ta'eef hojii boonsaa kana hojjechuun gaariidha inni kun ammoo cimeetti fufee dhaabbanni biraa qaamni biraa rabbi jee ni injifanna bakka uummanni keenya jirutti dhaabbanni uummata keenya irraa ijaarame dhaabbanni adda addaa jirutti wal bira dhaabbanni hisaabuu dandeenya waan jiruun qabaa jechuudha. Mee dhumarratti akkuma ati kaaftee godina Harargee Bahaa gara aanaalee torbaa olii keessatti hongiin kun mudachuusas ganatti quba qabna. Mee kana wajjin wal qabatee dhaabbanni Mul'is Chaaritii Orgaanaayizeshinii abbootii qabeenya kan biyya keessa jiraniif akkasumas immoo kan biyya alaa jiran lammiileedhaaf hirmaannaan akka taasifamu maallaqa gara naannoo miliyoona 16 walitti qabuudhaan kan deeggarsa kana taasisaa jiru. Mee fakkeenyaaf abbootiin qabeenyaa kan biroonis akkasumas dhaabbileen gargaarsaa kan biroonis lammiilee isaaniidhaaf waantummaa isaanii akka agarsiisan dhumarratti dhaamsa maalii qabdu? Tole dhaabbanni Chaaritii Orgaanaayizeshiniin qabeenya abbootiin qabeenyaa biyya alaa jiranii fi kaas jiran akkaataa kanaan amma abbaa warraa 1,000 nu deeggaranii jiran nu bira dhaabbatanii jiran inni kun isaaniif waan xiqqaa ta'uu danda'a nuuf ammoo waan guddaadha uummata kanaaf waan guddaadha nama lama nama sadi nyaatee akka bulu godhuun hedduu waan guddaadha nu biratti inni kana fakkeenya godhachuu qabanii dhaabbanni biraas kan an uummataafin jira an uummataafin dhaabbadde uummata irraa ijaarameetiin uummataaf dhaabbadde juu kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus fakkeenyummaa isaanii kana fudhatanii akka isaaniitti bakka uummanni Oromoo beelee jirutti uummanni Itoophiyaa beelee jirutti cinaa dhaabbatanii deeggaruu qabaniin jaa kun ammoo rabbi birattis iddoo guddaa qaba nama birattis galateeffannaa guddaa qaba kanaaf isa kana yoo fudhatanii yoo nu cinaa dhaabbatan isa kana qofaa miti beeyladaa wajjinis wal qabate yoo nu deeggaran waan gaariidha waan jiruun qaba warra ammoo nu bira dhaabbatee akkanatti nu deeggaree osoo nuti isaanitti hubatanii jechuudha abbootii amantaa keenyaa wajjin wal qunnamanii akkaataa saniin deemanii nu deeggaran baay'ee galatooma ulfaadhaa jechuun ni barbaannaa jechuudha. Ayyaatis galatoomii horii buli.